filannoo biyyaalessaa marsaa torbaffaa caamsaa 24 geggeeffamu irratti uummatni mootummaa naaf ta'a jedhee amanu filachuuf kaardii filannoo fudhachaa jira. Filannoon kunis karaa dimokiraasii fi haqa qabeessaan kan geggeeffamu akka ta'uuf qaamolee hawaasaa umuriin isaanii filachuuf ga'e hunda of keessatti akka qabatuufis hojiileen adda addaa hojjetamaa jiru. Keessattuu qaama miidhamtoota hirmaachisuuf haalonni mijatoon adda addaa uumamaa jiru. Kanaafis agarsiistuu kan ta'an qaama miidhamtootni kutaa magaalaa Kolfee Qaraanioo filannoo marsaa torbaffaa kana irratti hirmaachuuf qophii dursaa barbaachisu hunda xumuruu turtii MN+ waliin taasisaniin dubbataniiru. Haalli mijataan naannoo buufataalee filannootti uumameefis kan isaan gammachiise ta'us itti dabaluun himaniiru. አሁን በበኩሌም ካርድ ወስጃለሁ። Ani gama koon kaardii filannoo fudhadheera. Waggoottan 5 dhufanitti naaf ta'a mootummaan jedhu filachuuf qophaa'eera. Keessattuu qaama miidhamtootaaf ammoo ni dhimmamaa kan jedhu filachuuf qophiirra jirra. Fudhanne hundumaa fudhan waan jaalanne ofii keenyaaf filanne jenneeti fudhanneeti harkaa qabna. Amma filannoon ga'utti eegumsa keessa jirra. አካል ጉዳተኛ ወይም ደግሞ መስማት የተሳነው qaama miidhamtoota kanneen dhagahuu hin dandeenye yookaan qaroo dhabeeyyiin hundi kaardii filannoo fudhachaa jirra. Guyyaa filannoos akka nuti dursa argannuuf kaardii filannoo keenya irratti halluu magariisaa nuuf dibaniiru. Kanaaf nuti filachuuf qophiidha jechuudha. እንደ አካል ጉዳተኛ ደግሞ ያው በምርጫ ካርድ Ani akka qaama miidhamaa tokkootti hawaasa keessaa qaama tokko ta'uu koo amanee kaardii filannoo marsaa torbaffaa baranaa irratti hirmaachuuf na gargaaru fudhadheera. ለመጀመሪያ ጊዜ የሀገራዊ ምርጫ ልመርጥ ካርድ ወስጃለሁ። yeroo jalqabaaf filannoo biyyaalessaa irratti hirmaachuuf kaardii filannoo fudhadheen jira. Buufatni filannoo jiran yeroo nuti kaardii filannoo fudhannutti simannaan isaan nuuf taasisan hedduu namatti tola. Nutis kaardii keenya fudhachuun qophii xumurree jirra. Qaama miidhamtoonni kunneen waggoottan 5 dhufanitti keessattuu fayyadamummaa fi mirga qaama miidhamtootaanii kabajaa jedhanii kan itti amanan filachuuf gamanummaan qophii gahaa taasisaa jiraachuu himanii mirga lammummaa isaaniitti fayyadamuun qaama miidhamtoonni biroon ga'ee isaanii bahachuu akka qabanis dabarsaniiru. መጀመሪያ ካርድ መውሰድ አለባቸው። jalqabarratti kaardii fudhachuu qabu. Mootummaa amma jirus ta'e paartilee siyaasaa biroo dorgomaa jiran keessaa qaamni miidhamaan tokko kan isaaf ta'u filachuuf dursa kaardii filannoo fudhachuu waan qabuuf qaama miidhamaan hundi mirga isaatti fayyadamee mootummaa isaaf ta'u filachuuf qophaa'uu qaba. Nuti gama keenyaan mootummaa nuuf ta'u filachuuf qophoofneerra. አካል ጉዳተኞች በምርጫ Qaama miidhamaan hundi hirmaannaa lammummaa isarraa eegamu baachuu qaba. Kaardii filannoo fudhachuu qaba. Ani gama koon naaf ta'aa jedhee mootummaan amanu filachuuf qophii xumureera. Filannoon biyyaalessaa marsaa torbaffaan kun karaa haqa qabeessa dimokiraasii fi nagaan akka xumuramuuf hawaasni hundi ga'ee isaa bahachuu qabaas jedhaniiru qaama miidhamtoonni kunneen. ለምርጫው ሰላም እንዲኖር በእያንዳንዱ filannoon bara kana kan yeroo kamuu caalaa karaa naga qabeessaan akka gaggeeffamuuf nuti lafa dhaqnu hundaatti sagalee keenya dhageessisaa jirra. Hawaasnis kana milkeessuuf gahee isaa bahachuu qaba. ከማህበረሰቡ ዘንድ እኔ ሰላም መሆን አለበት ነው የምለው። ሰላማዊና ዲሲፕሊን Hawaasarraa kan eegamu filannichi karaa haqa qabeessaa fi nagaan akka xumuramuuf ga'ee irraa eegamu sirnaan bahachuu qaba. Nutis amma humna keenya tumsa barbaachisu hundaa ni taasifna.